Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya jimaataa qabannee dhufneerra. Dhaabni Biltsiginnaa guyyaa boruu naannoo Oromiyaatti mootummaa haaraa hundeessuuf akka ta'e beeksise. Amma mootummaan borii kaasee hin hundaa'a. Borii kan Oromiyaa hin hundaa'a. Paartilee morkattootaa karaa nagaadhaan filannoo darbe keessatti hirmaachaa turan. Garuu immoo teessoo hin arganne biyya bulchuu keessatti akka gahee taphatan kun hojiirra hin oola. Gamkaaniin hawaasnii fi jaarmiyaaleen diyaaspooraa Oromoo mormii mootummaa Itoophiyaa irratti godhamu deeggaruuf koongireesii ijaaru. Atleet Qananiisaa Baqqalaa maaraatoonii Berliin mo'achuuf haala gaariirra jira jechuu. Amma guutummaa guutuutti fayyaan koo baay'ee gaariidha. Egaa qophiis baay'ee gaarii hojjedha. Odeessaalee biroos qabna. Galaanaa Balaa nu waliin tura. Tajaajilli maallaqa daddabarsaa gama moobaayilaa Itiyoo Teleekoom ka Teeleebir jedhamu hojii jalqabee ji'a 4 keessatti birriin biiliyoona 1.1 socho'uu ibse. Itiyoo Teleekoomitti hoogganaan dhimma maallaqaa moobaayilii Obbo Buruuk Adhaanaa BBC'tti akka himanitti tajaajilli maallaqaa hedduun ka socho'e karaa bittaa kaardii moobaayiliiti. Almost agalgilotuun ከጀመርን 4 ወር ሞልቶናል. Erga tajaajila kana eegallee gara ji'a 4 ta'eera. Caamsaa 11 eegalle. Amma fayyadamtoota miiliyoona 6 hin qabna. Teeleebir fayyadamuun hanga ammaatti daldalli miiliyoona 10 ta'u gaggeeffameera. Walumaa galatti hanga ammaatti Teeleebir fayyadamuun birriin biiliyoona 1.1 ta'u socho'eera. Tajaajilli yeroo bilbila bitachuu maallaqa harkaa caalaa kan sochoosudha. Inni itti aanu tajaajila kana fayyadamuun maallaqa namni tokko gara nama biraatti ergudha. Egaa maallaqi hagi kun akka socho'uuf tajaajilli akka herrega baankii Teeleebir waliin wal qabsiisuu, gabaa deemanii Teeleebir fayyadamuun kaffaltii gaggeessuu fi biroon kanneen gumaachanidha. Tajaajilli kun uummata bal'aa bira geessisuuf hojii dabalataa akka hojjechaa jiran ka himan Obbo Buruuk kana dhugeessuufis tajaajiloota haaraa dhiyeessuuf karoorfanneerraa jedhan. Erga bara 2019 dorgommii kamuurrattuu kan hin hirmaannee fi koronaa vaayirasiinis qabamee ka fayye Atleet Qananiisaa Baqqalaa maaraatoonii Berliin dilbata dhufuurratti qabxii gaarii galmeessuuf qophaa'u BBC'tti hime. Waggoota lamaan darban bu'aa bayii keessa darbe simeera. Egaa qophiin koo gaariidha. Akkuma beekamu waggaa lamaan darbe kana keessa wal dorgommii maaraatoonii hin goone because COVID-19 wal dorgommii irratti hirmaachuu hin dandeenye baay'inaani. Bara darbe immoo London irratti silaanan hirmaadhayyuu xinnoo lukatu shaakala irratti na butamee ture. Sababa saniin London odoon fiignan hafe amma guutummaa guutuutti fayyaan koo baay'ee gaariidha. Egaa qophiis baay'ee gaarii hojjedhe. Egaa amma sanbata dhufu nan hirmaadha jedheen yaada. Tole amma Berliin galtee jirtaati? Berliin hin jira har'a ganaman gale. Kanaaf haalli qilleensaa isaa akkam argaa jirtutti wanna danqaasitti ta'u sitti hin fakkaatu? Egaa gaariidha amma qilleensi har'a qilleensi isaa baay'ee gaariidha. Egaa ta'u malee har'arra immoo sanbatarra hin jijjiirama jedhanii foorkaastiin isaanii egaa qilleensa kanarra mijaa'aa ta'a jedhanii yaadama. Gaariidha qilleensi isaa. Tole dorgommii kanarratti ati dorgomaan qormaatanatti ta'a jettee yaaddu? Atleetiin eenyu fa'aadha kan hirmaatan? Egaa wal dorgommii irratti akkuma beekamu hunduu dorgomaa cimaan ta'a jedhee seenaa. Wal dorgommii irratti eenyu dorgomaa cimaa akka ta'u duraan dursitee tilmaamuun xinnoo in ulfaata. Haa ta'u malee wal dorgommii kana irratti ijoollee cimootu irratti hirmaata. Kan akka Guyyee Adoolaa fa'aa hin jiru ijoolleen. Akkasuma Keeniyaanonnis hin jiru. Egaa wal dorgommiinis naafaa ta'a jedheen yaadu. Ayyee waggoota lamaan darban bu'aa bayiiwwan akka dhuunfaattis akka ogummaa keetiin mudatan muraasatu nu ibsite.
Egaa akkuma beekamu wal dorgommii olompikii baranaa darbe kana Tookkiyoo irratti silaanaan hirmaadhaa ture. Hirmaachuus qaban ture. Egaa inaanfa sababa nama tokkootiin wal dorgommii irraa hafuu danda'e. Dhiibbaa guddaatu irratti uumame. Qabxiinis immoo akkuma argitan sanii wal dorgommii san irratti garuu waan itti gaddeen jira wal dorgommii san irratti jechuun hirmaachuu odoon qabu nan hirmaachifne. Maal godhuu hin danda'a? Siqabee akka ture. Haa ta'u koronaa irraa dandamadheen ture. Koronaa baay'ee sin dhukkubsanne. Qormaata irratti ofirratti arge malee akkasumas dhukkubbiin na dhukkube hin jiru. Haaluma laayyoottanii irraa dandamadhee yeroo sanii. Dorgommii amma itti qophooftee hawwiidhaan eegaa jirtu akka ta'e nan hubadha. Milkaa'ii galatoomii. Galatooma isinis baay'ee ulfaadha. Dhaggeeffattoota gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Hoogganaan duraanii amantaa Taalibaan adabbii cimaa akka ajjechaa fi qaama hir'isuu Afgaanistaan keessatti deebi'uufii jedhan. Mullaa Nuruddin Turaabii amma mana hidhaa hoogganaa akka jiru AP'tti akka himetti adabbiin qaama hir'isuu haaraan nageenyaaf barbaachisaadha jedhan. Adabbiin akkasii kun akka Taalibaan bara 1990 keessa gochaa ture san uummata fuulduratti kan raawwatamu hin ta'u. Mootummaan UK Itoophiyaa dabalatee deeggarsa maallaqaa biyyoota naannichaaf kennu hir'isuuf murteessu beeksise. Koreen paarlaamaa UK ammoo deeggarsa maallaqaa mootummoota biyyoota Afrikaa muraasaaf kennu hir'isuuf murteessuun of tuulummaadhaa akka malees nama mufachiisaa jechuun qeeqeera. Qondaala mootummaa Yuugaandaa maallaqa deeggarsa hawaasaa miidhamanii gargaaruuf ergame hatuun himatame irratti hidhaan waggaa 40 fi adabbii maallaqaa $5 miiliyoona 5.4 irratti mure. Waajjira ministeera muummeetti hojjetaa herreegaa akka ture Godfrey Kazindaa walumaa galatti maallaqa $5 miiliyoona 26.4 hatuusaa AFP'tu gabaase. Odeessa keenya ka itti aanuuni paartiin badhaadhinaa ka filannoo biyyaalessaa waxabajjii darbe injifate boruu eegalee mootummaa haaraa hundeessuu akka eegalu beeksise. Dubbii himaan dhaabichaa Dr. Biqilaa Urrisaa ibsa BBC'f kennaniin guyyaa boruu mootummaan haaraan naannoo Oromiyaa akka hundaa'u himaniiru. Kana keessattis dhaabbileen mormituu dorgomanii garuu ammoo hin injifanne biyya bulchuu keessatti hiree akka qabaatan ni godhamaa jedhan. Hundaa ol qophiin taasifamaa ture sun gaafii uummataa karaa deebisuu danda'uun mootummaan amma hundaa'u kun dhaabbii cimaa qabaatee akkamittiin gaafii uummataa deebisuu danda'a karaa jedhuun ilaalamaa jira jechaadha malee seeremoonii isaa miti jechuudha. Akkaataa gaafii uummataa deebisuu dandeenyuun qophiin taasifamaa ture. Amma dura ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dhaabbilee siyaasaa filannoo keessatti hirmaatanii garuu immoo hin milkaa'iniif mootummaa haaraa ijaaramu keessatti gahee akka qabaatan aangoon kennamuufi akka danda'u ibsanii turan. Sun sadarkaa naannoo Oromiyaattis sadarkaa federaalaattis raawwatamuuf deema. Karaa paartiitiin kutannoon jira. Karaa muummichi ministeeraa keenyaa fi pireezidaantiin paartii keenyaa kutannoo olaanaa qabu. Kanammoo sadarkaa koree hojii raawwachiistuu paartii keenyaattis ta'ee sadarkaa miseensotaa irratti mariin irratti taasifamee sadarkaa adda addaatti mari'annee kan irratti walii galame waan ta'eef mootummaa hundaa'u sadarkaa federaalaattis ta'ee sadarkaa mootummoolee naannolee keessatti paartilee morkattootaa karaa nagaadhaan filannoo darbe keessatti hirmaachaa turan garuu immoo sababa adda addaatiin sagalee caalmaa argatanii teessoo hin arganne biyya bulchuu keessatti akka gahee taphatan taasifamee hojimaanni qophaa'aa tureera. Kuni hojiirra hin oola. Amma mootummaan borii kaasee hin hundaa'a. Borii kan Oromiyaa hin hundaa'a. Ittaansee naannoon Amaaraa, Gaambeellaa, Finfinneen hundeessaa deemu waan ta'eef isarratti ifoomsaa qajeeltoo isaarrattii fi kutannoo fi murtee paartii irratti qofa yoo walii galle gaariidha. Gadi fageenyaa diteelii isaa garuu gaafuma mootummaan hundaa'uu fi hojimaata isaa keessatti waliin ilaallaa kan deemnu ta'a jechuudha. Hayyee tarii fudhatamummaa mootummaan haaraan naannoo Oromiyaa keessatti qabu gaaffii isinitti ta'a? Obboleessa koo karaa kamiinuu fudhatamummaa jechuun paartii kumaatamni keessatti hirmaachuu otoo hin ta'in fudhatamummaa karaa ummataatiin ilaalamu. Ummanni lakkoofsaan gara miliyoona 17-18 ta'u gadi bahee galmaa'uu qofaa miti gaafa guyyaa filannoo
hanga halkan keessaa sa'aatii 7tti filannoon ganna keessa gaggeeffame bokkaa keessa cabbii keessa dhoqqee keessa dhaabbatee dukkana keessa dhaabbatee filadhu malee hin galu jedhee rakkoo kamiyyuu dandamatee filate eenyurraa barbaanna fudhatama mootummaa qaama alaa dhufe yoo sartifikeetii sanuu kennu barbaanna moo yookiin immoo dhufe harka walitti nuu dhahu barbaanna moo waancaa sanuu kennu barbaanna. Carraa fi danqaaleen mootummaa haaraa amma hundeessaa jirtan mudataa jettanii yaaddan maal fa'aadha? Mootummaa paartii badhaadhinaatiin hundaa'e mootummaa isa jalqabaati. Kuni mootummaa jalqabaati jechuun jijjiirama baay'ee abdii namatti kennu garuu qormaata adda addaa keessa darbeeti mootummaan amma ji'a kana keessa hundaa'u kun kan hundaa'aa jiru. Rakkoon nageenyaa bakka adda addaa naannolee adda addaa keessa hin jira. Kuni qormaata guddaadha. Kanaafuu mootummaan amma hundaa'u kun qormaata guddaa osoo hin ta'in akka carraattis fudhatee hojii manaasaa isa jalqabaa godhee nagaa fi tasgabbii fi nageenya uummata kanaa nageenya lammiilee eegsisuun xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjetamu ta'a. Dhimmoota mariidhaan tasgabbiidhaan uummata hirmaachisuudhaan hayyoota hirmaachisuudhaan qaamota adda addaa dhimmi biyya kanaa nagalcha jedhan hunda isaanii hirmaachisuudhaan dhimma biyya kanaarratti waliigaluunii fi lammiileen biyya kanaa tokko ta'anii biyya waliinii ijaarrachuun akkaataa barbaachisuun mariin barbaachisaadha. Dhimmoota baay'ee gara fuulduraatti mari'annee marii uummataatiin hiikaa deemna kan jedhuun kan bira darbame baay'eetu jira. Marii biyyoolessaa hin barbaachisa. Waliigaltee biyyoolessaa hin barbaachisa. Kun mootummaa amma hundaa'uuf qormaatas carraadhas jennee amanna. Gama kaaniin hawaasnii fi jaarmiyaaleen Oromoo diyaaspooraa tibba kana Ameerikaa Minisootaatti wal arguun Koongireesii Oromoo idil addunyaa hundeessuun hooggantoota filataniiru. Koongireesiin ogeeyyii fi waldaalee kutaalee addunyaa garaagaraarra jiraniin hundeeffame kun mormii mootummaa Itoophiyaa irratti biyya keessatti adeemaa jiru utubuuf hundaa'ee jedhan dura teessuu itti aantuu Koongireesii kanaa ta'uun kan filataman Aadde Shubbee Shamsaddiin. Kaayyoo koongireesii kanaa fi maaliif mootummaa Itoophiyaa amma jiru akka morman gaafanneerra. Assembleedha bakka Oromoon itti walitti dhuftee yaada adda addaa wal dabarfattee itti haasoo murtiirras gahanii akkamitti dura deemnaa waan jedhu irrattis murtii adda addaa dabarsanii bakka ka'anidha. Akkuma ati jettee World Oromoo Koongireesiin torbaan dabre hundeeffamee ture. Kaayyoon isaatis qabeenya Oromoodhaa kan biyya alaa keessa jiru kana walitti deebisuudha. Walitti furteessinee akka karaa tartiiba qabuun karaa qindaa'een qabsoo Oromoodhaa kan biyya keessaa deemaa jirtu sana bira dhaabannuudha kaayyoon isaa. Iskilii adda addaa kan qabnu yoo walitti deebifnee bakka takkatti deebine irra humna nuu taha. Qabsoo teenya kan nuti gargaaru jirru tanas irra humneessuus dandeenya. Tartiibaanis akka isiin galma geessu goosisuus dandeenya jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa keessatti amma jiru dantaa Oromoo kabajee dimookiraasii biyya keessatti fiduudhaaf carraaqaa jira jedhee deeggaruutti jirutu jira qaamni diyaaspooraa. Gam keessaniin immoo hawaasni gariin mootummaa kana mormuu fi warra morman jajjabeessuutti karoora baasachaa jira. Maaliif mootummaa kana deeggaruu cimsuu irratti maaf hin xiyyeeffanne? Dhuga wanni ati jette warri Oromoo diyaaspooraa keessaa warri PP gargaarus numa jira. Garuu oduma jiraniitu mootummaan kun mootummuma deddeebi'ee ilmaan Oromoo karaa adda addaatiin miidhaa jiru, ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru, saba Oromoodhaa karaa politikaatiin cunqursaa adda addaa irra gaggeessaa jiru. Mootummaan kun gabaabdumatti mootummaa Oromummaa balleessuudhaaf dhaabbate. Mootummaa saba Oromoo balleessuuf dhaabbate. Mootummaa biyya Oromoodhaa hiree karaa adda addaatiin hiree daangaa isiisan cabsee jalatti deebisuudhaaf mootummaa dhaabbateedha. Oromoon baay'inaan wanni kun nuuf hin tahuu jedhee waan amaneef wanni kun nuuf hin tahuu mirgi Oromoodhaa sarbamuun nuuf gahee Oromoon du'uun nuuf gahee kana dura dhaabbanneef irraa ittisuu dandahuudha qabnaa waan irra guddaan Oromoodhaa jedhee fudhateef barbaachisaa ta'e. So warra waan kana mormu wajji dhaabbannee isaan deeggaruun barbaachisummaadha gaas. Maal gochuudhaan gumaachuudhaaf hundooftan? Ati gabaabdumatti gaa wanni nuti isaan itti gargaaruu barbaannuun tokkoffaa karaa diinagdeetiin lammaffaa yaada adda addaa walii dabarsuudhaaf
beekumsa walii hiruudhaaf experience jirtus walii dabarsinee waan barbaachiseen isaan bira dhaabbachuma gabaabdu. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'a jimaataaf jennee qopheessine asuma irratti xumurama. Qophii kana ka qopheessite Firaafolii Dhugaasaatii tooraan kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balaay ogeessa teeknikaa Oskaar Boongaa waliin ta'uudhaanii ka torbee kanaaf jenne asumatti xumurre horaa bulaa deebana.